Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad naannoo Afaaritti argamuun ijaarsa Nii'iin Lee Paalm eebbisanii jiru. Ijaarsi kun hojii guddaa maaddiin dhalootaaf jedhu keessaa isa tokko yoo ta'u, bakki ijaarsa kanaa dachee seena qabeessa Luusiin itti argamte ta'uu wajjin xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. Hojiin kun qabeenya uumamaa naannoo Afaar bifa haaraan mul'isuuf kan yaadame ta'uun ibsamee jira. Kunis naannichi giddugala daawwannaa akka ta'uuf kan gargaaru yoo ta'u, akkasumas damee qonnaa naannichaa dadammaqsuuf gumaacha guddaa ni qabaata jedhamee eegama. Ijaarsi kun Itoophiyaan addunyaa irratti akka beekamtuuf dandeettii guddaa kan qabaatu yoo ta'u, Ministeerri Muummee hojii kana eebbisuun guddina biyyattiif bu'aa qabaachuu isaa ibsuun hojiin kun naannichaaf boqonnaa guddina haaraa akka ta'u dubbatamee jira. ይህ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁላችን የበኩላችን እንድንወጣ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያውያን በተለይ መንዳት የምትችሉ በግሩፕ መንዳት ባትችሉም ባቡር መጠቀም የምትችሉ ለቱሪዝም ፐርፐዝ አይደለም ሀገራችሁን ለማወቅ በዚህ ስፍራ ስላሉ ድንቃድንቅ ውበቶች ለማየት ለማድነቅ ለመውደድ ለመስራት እንድትችሉ ይህንን ቦታ ከማየት እንዳትቦዝኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በተለይም የተለየ ብቃት እና ዕውቀት ያላችሁ ምሁራን በእኔ እምነት በዚህ ስፍራ ያልዳሰስነው ያልደረስንበት የተደበቀ ብዙ ሀብት ሊኖር ይችላል። የድንጋዩ ቅርጽ የተለየ ነው። የውሃው ቴስት ሄቪነስ የተለየ ነው። የምናያቸው ፕላንቶች የተለዩ ናቸው። ተጨማሪ ምርምር ተጨማሪ ጥናት ቢደረግ አዳዲስ ሀብት ሊወጣ ስለሚችል የምትመራመሩ ሰዎች መታችሁ እንድትመራመሩ፣ የምትማሩ ሰዎች መታችሁ እንድትማሩ፣ ማረፍ የምትሹ ሰዎች መታችሁ እንድታርፉ ሀገራችሁ እንድታዩ አደራ እያልኩ አፋር የኢትዮጵያ በረከት ነው። አፋር የኢትዮጵያ ጠባቂ ነው። አፋር የኢትዮጵያ ባላደራ ነው። ብዙ ሰጥታችኋል፣ ብዙ አድርጋችኋል። ላደረጋችሁት ሁሉ ኢትዮጵያም እኔም እናመሰግናለን። የቀረውን ያስቀራችሁትም ደግሞ በጋራ እናመጣለን። አመሰግናለሁ። Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa lammiilee godina Gaamoo keessatti balaa adda addaan miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 36 taasisee jira. Maallaqni kun namoota gargaarsa hatattamaa barbaadaniif tajaajila adda addaa dhiyeessuuf kan oolu jedhamee jira. Ministeerichi deeggarsa kanaan lammiilee miidhaan irra ga'e cinaa dhaabbachuu isaa beeksisee jira. Deeggarsi kun balaa dhiyeenya kana naannicha keessatti mudate hordofee kan qophaa'e yoo ta'u, Ministeerri Fayyaa hawaasa gargaarsa barbaadan deeggaruuf kutannoo qabaachuu isaas ibsee jira. Akkasumas namoota balaa tasaan miidhamaniif gargaarsi yeroo isaa eeggatee akka dhaqqabu ni taasifna jedhanii jiru. Haala godina Gaamoo keessa jiru mootummaan dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan ibsan Ministeerri Fayyaa kun maallaqni ramadame kunis akkamitti akka hojiirra oolu to'annoon ni taasifama jedhanii jiru. Gara fuulduraatti hojiin deeggarsaa kun lammiilee hunda bira gahuu isaa mirkaneessuuf qajeelfamni addaa ni dhiyaataas jedhanii jiru. Yuunivarsiitii Maqdalaa Ambaatti barattoota eebbifaman keessaa barattuu Qaalkidaan qabxii guutuu galmeessistee jirti. Yuunivarsiitiin Maqdalaa Ambaa mooraa Gimbaa fi Makaana Salaam irraa barattoota eebbifaman keessaa barattuu Qaalkidaan Taazab muummee baayoloojii irraa barnoota isii hunda keessatti A+50 fi F6 fiduun qabxii guutuu 4 galmeessisuun xumurtee jirti. Barattuun kun milkaa'ina kanaaf jabaatanii hojjechuun murteessaa ta'uu fi deeggarsi barsiisotaa fi maatii isii qooda olaanaa akka qabu ibsitee jirti. Milkaa'ina adda ta'e kanaan barattuu Qaalkidaan yuunivarsiiticha irraa waancaa 2 badhaafamtee jirti. Seneetii Yuunivarsiitii Maqdalaa Ambaa dandeettii isii kanaaf beekamtii kennuun murtee dabarsee jira. Akka kanaan Qaalkidaan yuunivarsiitichuma keessatti barsiisummaan akka tajaajiltuu fi gara fuulduraatti carraa barnootaa akka argattu murteeffamee jira. Kunis barattoota biroof kaka'umsa guddaa kan uumuudha jedhamee jira. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Walloo guyyaa har'aa barattoota 1,444 eebbisiisuun jila eebba isaa jedheessee jira.
Barattoota eebbifaman kanneen keessaa barattuu Iyarus Birhaanuu Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonomiksii Muummee Akkaawuntiingii fi Faayinaansii irraa qabxii olaanaa 3.97 fiduun waancaa 2 badhaafamuun barattuu dorgommii malee dandeettii isii mirkaneessite taatee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Traamp Iraan ulaa Hormuz atattamaan yoo hin banne buufataawwan anniisaa biyyattii kan haleeltu ta'uu akeekkachiisanii jiru. Traamp bitootessa 20 akka miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiras Sooshaal irratti akka barreessanitti Iraan doorsisa tokko malee ulaa kana guututti yoo hin banne Ameerikaan sa'aatii 48 booda buufataawwan anniisaa gurguddoo biyyattii rukuttee barbadeessuuf qophii ta'uu ibsanii jiru. Akeekkachiisni kun erga Iraan ulaa kana danquun dooniiwwan boba'aa irratti haleellaa raawwachuun gatiin boba'aa addunyaa irratti akka dabalu taasisteen booda dhufe. Ulaan Hormuz sarara dhiyeessii anniisaa addunyaatiif iddoo akkaan murteessaadha. Boba'aa fi gaazii addunyaan ittiin dhimma baatu keessaa harka 20 ulaa kanaan qaxxaamuruun gara gabaa addunyaatti darba. Sababa kanaan giddu seentummaa kamiyyuu danqaa ulaa kanaa irratti uumamu kallattiin diinagdee addunyaa fi tasgabbii gabaa boba'aa irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Tiraamp ulaa kana banuun fedhii anniisaa addunyaa mirkaneessuun dhimma dorgommii hin qabne ta'uu isaa akeekkachiisa kanaan mirkaneessanii jiru. Saa'udii Arabiyaan qondaaltota Iraan biyya isii keessaa akka bahan ajajje. Saa'udii Arabiyaan tarkaanfii dippiloomaasii cimaa fudhatteen qondaaltonni Iraan atattamaan biyya isii keessaa akka bahan ajaja dabarsitee jirti. Murteen kun kan dhufe walitti dhufeenyi biyyoota lamaan jidduu jiru haalaan hammaachaa dhufuu isaa hordofee yoo ta'u, mootummaan Saa'udii Arabiyaa qondaaltonni Iraan yeroo gabaabaa murtaa'e keessatti qabeenya isaanii sassaabbatanii akka biyyaa bahan qajeelfama ifa ta'e kennee jira. Tarkaanfiin kun hariiroo siyaasaa naannoo baha giddu-galeessaa irratti jijjiirama guddaa fi danqaa haaraa fida jedhamee eegama. Sababni tarkaanfii kanaa dhimmoota nageenyaa fi dhiibbaa siyaasaa naannicha keessatti uumameen kan wal qabatudha. Akka gabaasni dhimma kana irratti bahee agarsiisutti Saa'udiin gochaawwan Iraan akka giddu seentummaa fi nageenya naannichaa booressitutti waan ilaalteef hariiroo dippiloomaasii ishii sadarkaa kanaan addaan kutuuf murteessitee jirti. Kunis qondaaltota biyya sanii irratti ajaja ariitii kanaan akka hojiirra oolu kan taasifame yoo ta'u, deebiin Iraan gama kanaan kennitus xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. Gara fuulduraatti murteen kun baha giddu-galeessaa keessatti sodaa nageenyaa fi waldhabdee dabalataa uumuu danda'a jedhamee sodaatama. Biyyoonni lamaan dhiibbaa guddaa naannicha irratti kan qaban yoo ta'u, dippiloomaasiin isaanii addaan cituun isaa walitti bu'iinsa naannoo biraa jiru irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Taateen kun xiyyeeffannoo hawaasa idil-addunyaa kan harkise yoo ta'u, mootummoonni garaagaraa tasgabbiin akka uumamu waamicha dhiyeessaa jiru.